today we will deal with some modal verbs what we have utilized in our daily conversation. Modal verboota guyyaadhaa gara guyyaatti yeroo waa haasofnu especially spoken English keessatti kan nuyi fayyadamnu tokko tokko ni ilaalla jechuudha. Aga xumura leesanii kan waliin turan affeeraa keenya yaada yookiis koomentii yoo qabaattan put it in the comment section. Great. Inni jalqabaa kaan kan jedhu ilaalla jechuudha. So kaanini yeroo baay'ee informaalii bifa gaafiitiin yeroo fayyadamnu bifa informal ta'eetiin kana gochuu dandeessaa or na gargaaruu dandeessaa hojjechuu yoo barbaad kaanii fayyadamuu dandeenya jechuudha. Bifa informal ta'eetiin fakkeenyaaf haalaan can you help me? Can you help me? Or can you help me? Na gargaaruu dandeessaa hojjechuu yoo barbaad can you help me jechuu ni dandeenya jechuudha. Na gargaaruu dandeessaa jechaa jirra jechuudha. Can you answer the question? Can you answer the question? Gaaffii kana deebisuu dandeessaa yookiis hojjechuu dandeessaa jechuu yoo barbaanne bifa informal ta'eetiin can you answer this question jechuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii kana hojjechuu yookiis deebisuu dandeessaa jechuu yoo barbaanne bifa informal ta'eetiin maal jennaa? Can you answer this question jechuu dandeenya jechuudha kaanii fayyadamne. Akkuma kana kan biraa can I try it or kanaafuu kan fakkaatan bifa garaagaraatiin akka barbaannetti kaanii fayyadamnee sentensii barbaanne bifa gaaffiitiin informal bifa ta'een gaafachuu ni dandeenya jechuudha. Great. Is it clear? Do you have any ambiguity here? Great. Let's proceed to the next. The next one is could. Could immoo kan nuyi fayyadamnu more politely gaafa waan tokko gaafan bifa formal ta'een just sounds more polite than which one? The car. Kaanii caalaa more polite bifa ta'eetiin waa tokko nama gaafachuu barbaanne or siif mijataa akka kana gochuu ni dandeessaa jechuu barbaanne modal verbii keessatti kan fayyadamna could fayyadamna jechuudha. Let's see one example here. Mee isuma silaa can you help me kan jedhu sana bifa informaalitiin jennee mitire na gargaaruu dandeessaa jechuu barbaanne maal jenna jennee bifa informal ta'eetiin can you help me jenne so bifa polite ta'een or bifa formal ta'een namoota gurguddaa haa ta'u bakka waan formal speech barbaachisanitti namoota gaafachuu barbaadu yookiis namoota gaafachuu barbaadu could you help me please? Could you help me please? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Could you help me please? Yeroo jennu kanuma silaati ergaasaa kana jechuun na gargaaruu dandeessaa maaloo yeroo jennu baay'ee polite bifa ta'eetiin gaafachaa jirra jechuudha. Fakkeenya kan biraa could you explain that again? Irra deebitee waan sana ibsuu dandeessaa ajajatoo hin taane bifa isaaf mijataa yookiis hin mijatu bifa jedhuutiin bifa polite ta'eetiin gaafachaa jirra jechuudha. Could you explain that again? Yeroo jennu irra deebitee ibsuu dandeessaa jechaa jirra jechuudha. Deebitee ibsuu dandeessaa jechuu barbaadu could kan jedhuutiin bifa polite ta'eetiin could you explain that again jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf kan kana fakkaatan fakkeenyonni garaagaraa ni jiru jechuudha akkuma iskilata argaa jirtan. Could I see the menu? The other one is may kan jedhudha jechuudha. Inni kan biraan immoo inni sadaffaa kan nuyi ilaallu har'a leessinii har'aa keessatti may kan jedhu. May immoo hedduminaan kan nuyi fayyadamnu modal verbii kana permission yookiis hayyama waan tokko gaafanna yoo ta'e akka kana gochuuf na hayyamamaa yookiis akka kana ta'uuf na hayyamamaa yookiis ni hayyamamaa yookiis isheef yookiis isaaf ni hayyamamaa yookiis ni hayyamamaa jennee yoo permission gaafanna yoo ta'e if we are looking for permission just we can utilize what? This one or may fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf may I come in? Seenuu nan dandahaa gara keessaatti seenuu nan dandahaa jechuu yoo barbaad may kan jedhu fayyadamuutiin may I come in gara keessaa seenuu ni danda'a jechuu yoo barbaad may I come in jechuu ni dandeenya jechuudha. Gara keessaa seenuu nan danda'a jechuu yoo barbaad may I come in jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan fakkeenya kan biraan yoo barbaad asumatti may fayyadamne may I ask the question
gaaffii gaafachuun naaf hayyamamaa hoo? Asitti waan ifanaa hin taane gaafachuun barbaade gaaffii gaafachuun naaf hayyamamaa hoo jechuu yoo barbaade may I ask the question? May I ask the question jechuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii gaafachuu nan danda'a hoo? May I sit here jechuu yoo barbaade maal jechuudha? May I sit here as taa'uu yookiis bakka kana taa'uu nan danda'a hoo jechaa jirra jechuudha. Hayyama gaafachaa jirra jechuudha. May I sit here yoo jenne hayyama gaafachaa jirra jechuudha. As taa'uu nan danda'a hoo jennee hayyama qaama ta'e wayii gaafachaa jirra jechuudha. Great. Is it clear? Do you have any ambiguity here? Great. Let's proceed. Great. Are you with me so far? Are you with me so far? Again, I will Great, great. So if you have any question, please don't forget to put it in the comment section. Leave it in the comment section. Great. Inni kabiraan shall kajedhudha jechuudha. Modal verbii kabiraan nu ilaalu shall. Yoo suggestionii wayii nama gaafanna yoo ta'e akkas goonuu, akka kana godhuu, akka kana haa gootu jennee suggestionii yaada nama gaafanna yoo ta'e kan nuyi fayyadamnu modal verboota keessaatti shaaliidha jechuudha. Yoo akka kana goone ni hayyamamaa akkas goonuu hoo yoo jenne fakkeenyaaf shall we go? Shall we go? Yoo jechuu barbaanne kana jechuun deemnu hoo laata osoo deemne gaariidhaa jennee maal gochaa jirra? Gaaffii gaafachaa jirra yookiis yaada gaafachaa jirra jechuudha. Qaama ta'e wayii qaamni ta'e sun deemuu dandeessu yoo nuun jedhee yookiis deemuu dandeessa jechuu danda'a. Hin deemtanis immoo jechuu ni danda'a. Shall we go jennee you shall yoo nuun jedhe ni dandeessu deemaa jechuudha. Lakki you shall jedhe immoo lakki hin ta'uudha. So yaada gaafachaa jirra jechuudha. Ganaa respoonsii qaama ta'e wayiirraa yookiis akshinii keenya kanaaf reakshinii ni barbaanna jechuudha. So suggestionii wayii nama gaafanne yoo ta'e shall jennee waan barbaanne fakkeenyaaf kan biraan shall I open the door? Shall I open the door? Shall I open the door? Yoon mana sana bane ni hayyama mana banuu hoo jennee yaada nama gaafachaa jirra yoo ta'e mana banuu hoo jennee yaada nama gaafachaa jirra yoo ta'e shall kan jedhu kana fayyadamne shall I open the door? Shall we open the door? Shall she open the door? Kanaaf kana fakkaatan jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Shall we start? Shall we start? Eegaluu hoo eegaluu dandeenya. Today we will deal with some basic words what we have been daily utilizing in our daily conversation. Jechoota hedduminaan guyyaadhaa gara guyyaatti especially yeroo garaa garaa fayyadamnu ni ilaalla jechuudha. Let's dive into it. Great. Obboleessaa fi obboleettii yeroo garaa garaa obboleessaa fi obboleettii mee qabdaa, obboleessa mee qabdaa, obboleettii mee qabdaa kanaaf kan kana fakkaatan ni jedhu. So afaan Ingiliffaatiin nama tokkootiin obboleessaa fi obboleettii meeqa qabdaa jennee afaan Ingiliffaatiin gaafachuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Siblings kan jedhu fayyadamuutiin how many siblings do you have? How many siblings do you have? Jechuu dandeenya jechuudha. How many siblings do you have? Jechuun obboleessaa fi obboleettii meeqa qabdaa jechuudha. As keessatti jechi bifa garaa garaatiin fayyadamuu dandeenyu siblings kan jedhudha jechuudha. Siblings. Siblings jechuun obboleessaa fi obboleettii jechuudha jechuudha. Obboleessaa fi obboleettii bakka takkatti sister, brother kan jedhu sana bakka takkatti siblings kan jedhu fayyadamuutiin obboleessaaf obboleettii kan abbaa tokkoof haadha tokkoof osoo hin taane kan garaa garaallee ni hammata jechuudha. So how many siblings do you have? Yoo jennee obboleessaaf obboleettii meeqa qabda jechaa jira jechuudha. Great. Kan biraa in-laws kan jedhudha jechuudha. In-laws. Kana jechuun immoo amaatii isa jedhu jechuudha afaan Oromootiin. Isaan amaatii kootii, inni amaatii kootii yookiin isaan amaatii kootii, inni obboleessa haadha manaa kootii, isheen obboleettii haadha manaa kootii, isheen obboleessa abbaa manaa kootii kanaaf kan kana fakkaatan. Walumaa galatti in-laws kan jedhu kun isaan kana hundumaaf ni fayyada jechuudha. Kanas sanas jechuu barbaadu in-laws kan jedhu kana fayyadamuutiin amaatii kan jedhu kana fayyadamuutiin afaan Ingiliffaatiin haasa'uu dandeenya jechuudha. Great. So amaatii jechuu barbaadne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? In-laws. In-laws. Great. So fakkeenyaaf
abbaa manaa abbaa haadha manaa koo. Inni abbaa haadha manaa kooti. Isheen inni abbaa haadha manaa kooti. Isheen haadha manaa kooti. Kanaaf kan kana fakkaatan ni jenna. Fakkeenyaaf abbaa haadha manaa koo yookiis isaan abbaa haadha manaa kooti jechuu barbaada. Abbaa haadha manaa koo sana jechuu barbaada afaan Ingiliffaatiin in-laws kan jedhu sana fayyadamuutiin my father-in-laws, my father-in-laws, my father-in-laws jechuu dandeenya jechuudha. My father-in-laws jechuun abbaa haadha manaa koo jechaa jira jechuudha. Abbaa haadha manaa koo. Akkuma kana immoo obboleessa haadha manaa koo jechuu yoo barbaanne immoo in-laws kan jedhu sana fayyadamuutiin abbaa kan jedhu my father kan jedhu sana gara my brother deebisuutiin my brother-in-laws jechuu ni dandeenya jechuudha. My brother-in-laws. Great. Is it clear? Is it clear? Great, great. So obboleessa haadha manaa koo akkuma kana obboleettii haadha manaa koo jechuu yoo barbaanne isheen obboleettii haadha manaa kooti. Isheen obboleettii haadha manaa kooti. Akka kana jechuu yoo barbaanne my sister-in-laws. Let's go! Today we deal with how to ask greetings while we meet some person at somewhere. Kindly watch till the very end of this lesson. Give conversation between the person. Meeting a new person. Hi. I don't think we have met before. Hi. I don't think we have met before. Hi. I don't think we have met before. Definitely. Share. Shelf. Okay. I'm John. And you? I'm John. And you? I am John. And you are? What about you? I'm Mary. I'm Mary. Nice to meet you. I'm Mary. Nice to meet you. Thanks. Nice to meet you, Mary. How are you doing? Thanks. Nice to meet you too, Mary. How are you doing? Thanks. Nice to meet you, Mary. How are you doing? Glory to God. I'm doing great. And you? Glory to God. I'm doing great. And you? I'm great. Thanks. This place has such a nice atmosphere, doesn't it? I'm great. Thanks. This place has such a nice atmosphere, doesn't it? Absolutely. Absolutely. It is a perfect spot for me to meet people. Absolutely.
It is a perfect spot to meet many people. Sure. What brings you here today? Sure. What brings you here today? Sure. What brings you to here today? I'm here just for vacation. I am here just for vacation. I'm here just for vacation. I'm here just for vacation. Thank you. See you again. See you again. Hi there. Welcome to Oral English. If you are eager to improve your English speaking skill, this is the perfect place for you. Don't go anywhere. Stay tuned with us. Great. Har'ammoo jechoota yeroo garaagaraa bifa garaagaraatiin fayyadamnu isaan kana keessaa muraasa ni ilaallaa jechuudha. Let's dive into it. Great. Waan natti himameen sitti himaa jira. Mr. X or Mr. Y or Miss X or Miss Y. Ani waanuma natti himameen sitti himaa jira malee waan haaraa waan biraa waan sitti himaa jiru hin jiru. Ni jenna yeroo hedduu. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu yoo barbaanne maal jenna? You can try. You can try. What could you say? What could you say? Great. So afaan Ingiliffaan akka kana jechuu yoo barbaan I'm telling you what I have been taught. I'm telling you what I have been taught. I'm telling you what I have been taught. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Jechoota kana yeroo hedduu ni fayyadamna nama faana gaafa haasofnu akkanadha akkana naaseenii sobdaa kana gaafa namni jedhu lakki waanuma natti himameen sitti himaa jira. Oh Mr. X, I'm telling you what I have been taught. Cool down and give me your ear. I'm telling you what I have been taught. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Inni kabiraan kan nu ilaallu dalagaa tokko dalagnee herreegni dalagaa sanaa nuuf hin kanfalamne yookiis immoo nuuf hin kennamne yoo ta'e anaaf hin kanfalamne yookiis immoo hin arganne naaf hin kanfalamne ni jenna. So akkana jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin I did not get paid. 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 Jechuu ni dandeenya jechuudha. Anaaf hin kanfalamne jechuu yoo barbaanne I did not get paid. Inni kabiraan jechi yeroo garaagaraa fayyadamnu chalaa taa'i, chaltu taa'i, maaloo taa'i boqodhu ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu yoo barbaanne sit down ka jedhu hagas mara appropriate miti yookiis immoo formal miti jechuudha. So bifa gaarii ta'eetiin afaan Ingiliffaatiin taa'i boqodhu jechuu yoo barbaanne have a seat please jechuu ni dandeenya jechuudha. Have a seat. Have a seat. Hey chala, have a seat please. Or please have a seat. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Have a seat jechuun taa'i yookiin boqodhu jechaa jirraa jechuudha. Akka kana jechaa jirraa jechuudha. Good. Inni kabiraan xiqqoo si waliin haasa'uu. Xiqqoo si waliin haasa'uun barbaada ishuu ta'e irratti yookiis dhimma ta'e irratti. So xiqqoo si waliin haasa'u yeroo hedduun fudhadhu xiqqoo ishee xiqqoo haasofnu ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jennee nama sana faana haasa'u yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? What could you say? You can try. You can try. What could you say? Good. Excuse me. Can I talk to you for a minute? Excuse me. Can I talk to you for a minute? For a minute gaafa jennu baay'ee yeroo gabaabaadhaaf akka haasa'u barbaannu himuu keenya malee daqiiqaa tokkoof jechuu miti jechuudha. So excuse me, can I talk to you for a minute? Excuse me or excuse me, can I talk to you for a minute? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Daqiiqaa muraasaaf yookiis yeroo xiqqoo isheedhaaf si faana haasa'u yoo jennu
kana jechuun ni dandeenya jechuudha. Great. So maal gochuun qaba ture? Osoo maal godhe namichi maal nuun jedheera wanti amma ta'ee jiru already gaarii akka hin taane nutti himeera. Akkas gochuu qaba turte jedhee waan nutti himuuf jechaa jira jechuudha. So maal gochuun qaban ture? Osoo maal godhe gaariidha ture. Maal otoo hin godhe na gorsita ture. Otoo kana godheera ta'e gaariidha jettee kan yaaddu maal jennee nama tokko afaan Ingiliffaan gaafachuu barbaadu suppose ka jedhu fayyadamuun what I supposed to do. What I supposed to do or what I supposed to do jechuu ni dandeenya jechuudha. What I supposed to do. What I supposed to do. What I supposed to do. Maal osoo na godhe gaariidha jettee na gorsitaa yookiis maal gochuun qaba ture jechaa jirra jechuudha. Afaan Ingiliffaan maal gochuun qaban ture jettee na gorsita jechuu barbaadu afaan Ingiliffaan kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Afaan Ingiliffaatiin nama tokkoon ammallee asuma jirtaa hanga yoonaa asuma jirtaa jennee gaafachuu yoo barbaadu maal jennaa? Ammallee asuma jirtaa yookiin hanga yoonaa asuma jirtaa jechuu yoo barbaadu maal jennaa? Are you still here? Are you still here? Are you still here? Or are you still here? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Hanga yoonaa ammayyuu asuma jirtaa hin deemne jechuu barbaadu are you still here? Are you still here? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Thank you. Hey, beautiful people. Did it all English, you see. Today we deal with some phrasal verbs, what we have been daily utilizing in our daily conversation. Great. Har'a phrasal verboota yeroo garaagaraa haasaa keenya guyyaadhaa gara guyyaatti fayyadamnu ni ilaalla jechuudha. Akka xumura lesson kan waliin turan affeerraa keenya. Great. Let's dive into it. Phrasal verb jalqabaa nu ilaallu yeroo hedduu iddoo garaagaraa bahi yookiin observeessi yookiin immoo bahi ispeeshaalii yeroo baay'ee bakka hojii tokkotti yookiis immoo lafa tokkotti observeessi hojjedhu yookiis immoo bahi bakka nagadhiisiitti ni jenna. So waan akkasii kana argachuudhaaf phrasal verbiin baay'ee bareeduuf gabaabduu ta'e tokko jirti jechuudha. Isheen maasheenii akkuma dubbisee yookaan right. Wow! Isheenis shape up or shape up kan jedhu. Shape up or shape up. Shape up or shape up jechuun observeessi yookiin isi bahii jechaa jirra jechuudha. Observeessi yookiin maal godhu isitti bahii jechaa jirra jechuudha. So shape up or shape up. Could you say with me? Say with me. Shape up or shape up. Great. Shape up or shape up jechuun observeessi yookiin bahii jechuudha. Observeessi yookiin bahii jechuudha. Inni kan biraanoo abaluun na hamachaa jira, abaluun sitti na hamachaa jira, yookiis abaluun na hamachaa jira. Kanaaf kan kana fakkaatan yeroo garaagaraa ni jennaa jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin phrasal verbiin baay'ee gabaabduu taate, baay'ee jecha akkasii kan immoo ergoon akkasii kan ittiin fayyadamuudhaaf kan nuyi fayyadamnu jechuudha. Isheenis switched on kan jedhu fakkeenyaaf abaluun sitti na hamachaa jira or nama ta'eetu sitti na hamachaa jira fakkaata. Nama ta'etu sitti na hamachaa jira fakkaata jechuu yoo barbaadu switched on kan jedhu sana fayyadamnee I think someone is switched on me. I think someone is switched on me. I think someone is switched on me jechuu ni dandeenya jechuudha. I think someone is switched on. I think someone is switched on jechuu ni dandeenya jechuudha. Nama ta'etu sitti na hamachaa jira fakkaata. Waa'ee koo nama ta'etu sitti na hamachaa jira fakkaata jechuu yoo barbaadu switched on kan jedhu kana fayyadamnee I think someone is switched on jechuu ni dandeenya jechuudha. Isa hin hamatiin isa hin hamatiin nama tokko yeroo waa'ee nama tokko waa hamaa yookiis immoo waa'ee waa ta'e yeroo ni haasa'u namatiin isii ni jenna. So hin hamatiin isa hin hamatiin jechuu yoo barbaadu don't snitch on him. Do not snitch on him
Do not or don't nicht oorani. Don't nicht oorani jechuun dandeenya jechuudha. Do not snitch on him jechuun isa hin hamatiin isa hin hamatiin jechaa jirra jechuudha. Do not or gaafsanii don't snitch on him jechuun dandeessu jechuudha. Akkuma kana immoo subjectanii jiru. Don't snitch on her ishee hin hamatiin jechuu barbaade immoo don't snitch on her isaan hin hamatiin jechuu barbaade immoo don't snitch on them. Are you listening so far? Is it clear? Do you have an ambiguity here? Great. So inni kan biraan faayisaa verbii har'a ilaallu bahi asiitii bahi yookiin adeemi yookiin akkanatti isiitii deemii jenna. So iddoo akkasiitti faayisaa verboota akkamiin fayyadamna yookiis immoo waan akkamiin fayyadamna jechuudha jechuudha. Inni kun get out kan jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Get out of here jechuu yoo barbaade asiitii bahi jechaa jirra jechuudha. Get out of here. Get out kan jedhu sana gaafa pronounce goon get out. Isa kana bifa maloota yeroo pronounce goon akka neetiivotaa yookiis immoo akka warra afaan dhibootaa pronounce gochuudhaaf akkamittiin akka fayyadaman teeknikoota garaagaraa ni jiru isaan sana guyyaa baranii danda'a. So get out kan jedhu kan get out of here jechuun asiitii bahi yookiin asii deemi jechaa jirra jechuudha. Bakka kana bulldog kan jedhus fayyadamuu dandeenya. Faayisaa verbii kan biraadha. Garuu get out of here yeroo hedduu waan deebiidhaan fayyadamuudhaaf waan jedhu jechuudha. Haraamtiin ta'u. So inni kan biraan jabaadhuu hojjetu gadi jedhii hojjetu ni jenna yeroo baay'ee afaan garaagaraatiin ispeeshaali afaan oromootiin gadi jedhii hojjetu hojjettee immoo adeemtaa ni jenna wantoota akkas akkasii faana. So gadi jedhii hojjetu jabaadhuu hojjetu jechuun yoo barbaadu buckle down kan jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Faayisaa verbii buckle down kan jedhu fayyadamuuti jabaadhuu hojjetu gadi jedhii hojjetu kan jedhu fayyadamuu dandeenya yookiis immoo jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf jabaattee hojjechuu qabda jennee nama tokko gaafa gorsinu yookiis immoo gaafa nama tokko ejjennisnu buckle down kan jedhu kana fayyadamnee you should buckle down jechuu dandeenya jechuudha. Ati